Paartii biyya bulchuufis, paartii mormitootaafis wanni ani dhaamuu barbaadu biyya san keessatti amma booda filannoon hatamnaan biyyi sun addaan kufti. The state will collapse. Kana namni beekuu danda'uudha qaba. Biyyi sun gaafa mangistuu Nawaayifa irraa kaafamee warraaqsi gurguddaan yaaliin gurguddaan irratti godhamaa ture, wareegamni gurguddaan godhamaa ture. Humni biyyattii, humni mootummaa the state capability laaffataa yarachaa itti deeme. Yeroo ammatti mootummaa akka malee laaftu broadcasting power xiqqaa taatee jira. Filannoo itti aanu paartiin biyya bulchu yoo kan hatu taate, yoo kan hatu taate jeequmsa akka malee hamaatu uumamuu danda'a. Wal waraansa hamaa keessa seenuu dandeenya jechuudha. The post-election violence crisis could not only topple the government, it could disintegrate the state. Ani namoonni baay'ee waan adda addaa jechuu danda'an. Argaan jira bakka dhaqaa jirru rakkoo hamaa keessa seenuu dandeenya. Kana keessatti qaamni hunduu ammarraa irratti hojjechuu qaba. Paartiin biyya bulchu heerotaaf seerotaaf gochoota sirna dimokiraasii ugguraa turanii fi sirna abbaa irreetiif utubaa ta'an kan dimokiraasii kan filannoon ifaaf bilisaa fi dorgomaa ta'e keessatti godhamuu akka hin godhamne dhoorgaa turan saffisaan kaasee heerota seerotaa fi hoggansa boordii filannoo qofa osoo hin ta'in boordilee miidiyaa, boordilee siviil soosaayitii adda addaa kani mormitootaa fi isaan warri paartii biyya bulchu irratti walii galan kan yaada ogeeyyootaatiin gabbate gadi dhaabuu danda'uudha qaban. Paartiin mormituu immoo taa'anii isaan laaluu fi boru quba itti qabanii uummata jeequun gahaa miti. I must say this. Paartiin mormitootaa har'a yoo hin jabaatin boru laaftuu ta'anii seenanii paartiin mormitootaa mo'achuu qofa osoo hin taane paartiin biyya bitu sun akka hin hanne its ability to steal to rig vote dhorguu danda'uudha qaban. Kan hundaaf yoo kan qopheessan taate malee har'a laaffatanii borogaa yaade korojoo hatu korojoon hatame jedhanii ummata dallansiisanii jeequmsatti yoo kan seenamu taate rakkoo guddaatu uumama jechuudha. Hayyoonni biyya saniitis, hayyoonni amantii haa taatu, hayyoonni gama barnootaatiin haa taatu gama hundaan jirru paartiin lachuu kan paartiin biyya bulchaatu jirus paartileen mormitootaatis saffisaan gama filannootti qophaa'utti akka deeman dhiibbaa godhu danda'uudha qabna. San godhuu baannee erga balaan buutee booda akka amma dura godhaa turreetti missed opportunities hiree nu dabarte. Maali wannummaan waa'ee Itoophiyaa barreeffamu hundi hiree nu dabarte qofa namni haasa'aa biyya sanitti. Hireen akka hin dabarre ganamaan irratti hojjechuun barbaachisa. Kun immoo hirmaannaa qaama hundaan barbaachisa. Yeroo ammatti waan hedduu nama sodaachisuu fi dogongoroota amma dura irra deebi'uu nu dandeessisan hedduun argaa jira gama kiyyaan.